Abiyyaa madbaraqeen akkana gargaarsaa fi ayyama akkanitti hawaasa keenya gargaaruun dhabe karaa Somaalees akkanitti gadi bu'uun dhabe hawaasni keenya yeroo ammaa kana keessa roorroo hamaa keessa jira akkamittiin hin bira dhaabbachuu danda'a jennaan nama si gaafate natti bilbilii nama si gaafate waa'ee gargaarsaa irratti anatu as jira naan jedhe waggaa hayyama naa baasaa jennaan Tigireen rakkoo nu rakkiftee yeroo sana keessa jechuun yeroo sana mooyyaanee keessa hayyama asiifachii jennaaniin Abiyyaa madbaraqee gaafa sana pirezidaantii naannoo Oromiyaa qabxiinni Abiyyaa madbaraqeen akkana gargaarsaa fi ayyama akkanitti hawaasa keenya gargaaruun dhabe karaa Somaalees akkanitti gadi bu'uun dhabe hawaasni keenya yeroo ammaa kana keessa roorroo hamaa keessa jira akkamittiin hin bira dhaabbachuu danda'a jennaan nama si gaafate natti bilbilii nama si gaafate waa'ee gargaarsaa irratti anatu as jira naan jedhe waggaa lamaaf ayyama malee sababa isaan socho'e waggaa lamaaf ayyama malee yoo namni na gaafate jiraate isattiin wanta godha si galee namni na gaafate yoo jiraate kana godha turre akkuma gareettu achi booda